Yoya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoya hordoftoota jabbootu baga dhufte isiniin jecha arraa hoduu ajaa'ibaa qabadhee dhufe. Oduun kun maali yoo jettan gara fuulduraatitti babal'isee akka isin himu abdiin qaba. Jabboon kun yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa dubbataa kanaaf YouTube'n isaa hin guddanne yookaan kanaaf YouTube'n isaa hin laallamne hin daawwatamne warri jettanii koomantii barreessitan yaa dhugaadha. Har'a immoo akkasuma wantoota garagaraa qopheessinee dhufnee jirra. Waan kana gara fuulduraatitti ni hojjanna jennee qindeeffama ajaa'ibaatitti jira. Amma wanti guyyaa har'aa qabannee dhufne maal isinitti fakkaate? YouTube'n mallaqa akka appilikeeshinoota biraa caala akka kafalu ibsamee jira yookaan ifoomee jira. Addunyaalleen ibsitee jirti. TikTokiin ammoo warri namni hundi irratti wal fixee fi qullaa wal yaasee akka malee Ramadaana kanaaf waan tokko tokkoon keessatti hojjetaa jiru irratti akka cufamu miidiyaaleen gurguddaan gabaasanii jiranii. Akkasuma warroonni tiktokaroota warri tiktokii guutumaan guututti ibsee jira jechuudha. Tiktokiin kun hedduu keessattuu warra Kaayiroo akkasuma warra Dubaay akkasuma warra biyyoota tokko tokko keessa jiran hedduu akka gaddisiisaa jiru. Akkasuma Faaxee yookaan Maammadoo TikTokii jaalatan akka sirritti gaddan karaa miidiyaa isaaniitiin gadi baanii dubbataa jiran. Nuhis ammoo waan hojjetaa jiru keenya yeroo kamuu YouTube'dha. YouTube irra deemna malee TikTokii kanarra hedduu ittiin argamnu. YouTube'n yeroo kamuu akka hin cufanne ifoomadha yookaan beekamaadha. YouTube'n ammoo galma guddaa akka qabus akka waan gaarii irraa argamus yoo namni ittiin hojjetee yeroo itti qabaate amma nuti fakkeenyaaf nu biyya Arabaa jirraa hedduminaan hojjetaa hin jirru. Warri xiqqoo iddoo isin mijataa jirtan hedduminaan akka kafalu waan qabatamaan nama irraa fayyadamaa jiru hedduu waan beekuuf itti amanaa jechuudha. Akka inni nan saalfachiifne garuu ani haala yeroo amma keessa jiru kanatti yookaan biyya amma keessa jiru kanatti waan mijaa'aa hin taaneef diqqoo isii natti tolle malee waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf YouTube'n akkanaa jechuudha. Warri YouTube'n beekne banadhaatii irraa fayyadamaa jechuu barbaade. Akkasuma yeroo Ramadaanaa warri viidiyoo kiyya kan maduraa hin dhageeffatiin baga isiniin ga'e jedhaa. Ramadaan Mubaarak kan bara dhufuu kan bara hegeree isiniin haa gahu. Dhaamsi kiyyaa gabaabsee asuma irratti wanni isin himuu barbaadu YouTube'i moo TikTokii moo websaayitiidha moo appilikeeshiniin kaminni kan mallaqa jabeessee namaa kafalu warri jettaniif websaayitiin yoo itti fayyadama beektan websaayitiin sirritti isinii kafala. TikTokii caalaa giiftara namarraan eeggattanii YouTube'i fi websaayitii giiftara namarraan eeggattan wanti isin namarraa eeggattan hin jiru jechuudha. Hojii keessanii kan isinii mallaqa isinii herreessisuu yookaan isinii hassaabsisuu jechuudha. Kanaaf ammoo TikTokiin yookaan giiftara qabaachuu qabda yookaan ammoo yoo giiftara hin qabaatin bu'aan hin jiru. Amma fakkeenyaaf ani fayyadamaa jira. TikTokiin kiyya gara 3,000-4,000 ol deemaa jira. Faayidaa hin qabu jechuudha. Argee jira. YouTube'n 1,000 geette jechuudha. 1,000 geette guyyaa sanarraa mallaqa si herrega. Gibira isaa daftee ofirraa kafaltaa. Gibira isaa ofirraa kafallaan yeroo gabaabaa keessatti akka mallaqa siif kafalu sirritti na amana isiniin jedha. Kanaafi warri waan akkanaa yookaan waan akkanaa shakkii qabdan ofirraa dhiisaa gara hojiititti haa bobbaanuu jechuun barbaada. Akkasuma warroonni YouTube'i kiyya kana hin argine like share godhaa subscribe godhaa. Yaa akhi waanyina maaliif waanyuun eenyumaafuu bakka hin geenne ani yoo arge ka abbaa fedhe haa ta'u kenna miti ka uummata Arabaa oo argee subscribe godhee bira taraa jechuudha. Subscribe godhaa walii subscribe godhaa walii daawwadhaa viidiyoo le'uu daqiiqaa 2-3 daawwachuun bareeda. Maaliif yoo ka fiilmii garagaraatu
ijjirratti isin badaa jirti yookaan waan isin fayyadu keessa argachuu dandeettanii jechuun nama afaan kee beeku irraa tarii anarraa waa'ee YouTube fi waa'ee TikTok fi waa'ee websaayitii appilikeeshinoota garaagaraa isinitti himaa jira jechuudha. Appilikeeshinoonni garaagaraa kan isinitti himu kuni tarii keessa appilikeeshiniin kun faayidaa qaba. Afaan keetiin haasa'aa jira. Faayidaa qaba siin jechaa jira. Yaa irraa gabbuuftee websaayitii jettee yookaan immoo youtube.com jettee gadi buufattee oriijinaala isaa maqaa keetiin imeelii waan hunda keetiin banattee hojjette yoo itti fayyadamtee boru ati akka har'a nama gorsu kanatti nama gorsuu dandeetta jechuudha. Ani yeroo jalqabaaf yeroo gara YouTube kana dhufu yoo seenaa kiyya isinii hime haala ajaa'ibsiisaa wayiitiin. Akkuma nama haasaa jiru kanatti Hamzaa Sheikh Jaabir akkasuma Abdul Abbi Mobile gurbaa Keeniyaa jiru san isa jara kana lamaan argee Hamzaa Sheikh Jaabir kun waan kijibu natti fakkaate Hamzaa Sheikh Jaabir jala seenee wallaalu amma akkaataa mallaqa baay'ee kana jiru kana fa'aa irra kaa'ee ergaa ani dharraa mallaqa waan qabuuf dhaqee install godhee YouTube maqaa emailii irratti banee itti hojjetu eegalee jechuudha. Itti hojjetu eegalee gaanan itti hojjetu eegalee callee liivii seenuun beeku akkin godhuun beeku bakka amma liivii galuu wallaaletti cal jedhee viidiyoo tokko gafuree gaafa wayii liivii akkamitti akka seene naa galuu didee wayyoo namni si jala jiru kanaan jee mucayyoo wayii dhuftee mucayyoo sana amma yaadachuu hin danda'u dhugaa dubbadde wayyoo namni si jala jiru ka garee si seensisuu naan jette laal argitanii akkamitti akka nama baran akkamitti immoo akka guddatuu dandeenya tasuma waasi qunnaman wayyoo namni si jala jiru ka namni daawwataa jiru zeeroodha namni daawwataa jiru yeroo sanitti naan jennaan wayyoo namni si garee si seensisuu naan jette garee na seensisii jeen mirkaanee jira gaani yaani waan barbaadu waan garee daa kana keessa garee alama garee dhibba akkas lama sadi hingaa na seensifte hayyee an akkaataa liiviitti seenan kanas hin beeku akkaataa invite namatti godhan hin beeku akkaataa linkii namaa kaa'u Instagram waan jedhamu kana hin beeku bakka yaa'u ka saalfataatumaan keessan faa dawwalee gaafataa ture mucayyoon takkaan na qarqaaraa turte shamarran ergasii ergaa xiqqoof baraa deemnee shamarran haa galatoomanii garaa laafanii akkasuma dhiirri tokko illee namni garaa laaf warri barumsa barsiisu tokko hin jira. Sanirratti barumsa achirraa fudhataa asin irratti hojjechuu eegalee jechuudha. Innaa irratti hojjechuu eegalee innaan ani subscribing kiyyaa fi viewun kiyyallee guddachuu eegalee YouTube sanarratti cufanii jechuudha. Eenyurratti cufee viidiyoo namaa gad fure viidiyoo sirba namaatii fi diraamaa wayii furanii yaadadhaa baaliyaa kee fi sirba keekiyyaa badhaadhaa barraa kajoosan gadi furee jechuudha. Isa san gadi furee isarratti naqaxxaanii jechuudha. Maaliifii ani ittiin beeku sirba namaa gafuruu baadhee hin beeku jechuudha. Akka sirbi namaa rakkoo qabu akka diraamaan namaa rakkoo qabu hin beeku jechuudha. Namoonni hedduun ammaa hin beekan baradha asumarraayyuu jechuudha. Sirba namaa diraamaa namaa gadi hin fureen asirra cufama YouTube'n. Kanaafi ani jechuudha achiin garee keessa seenee haala gaariin hojjechuu eegalee itti fufuu eegalee YouTube'n sunarratti hin cufattee jennaan ijoolleen Oromoodhaa haa galatoomanii warri garee sanii hedduminaan tokkummaa addaa qabanii tokkummaa bakka garee hedduutu jira. Amma yeroo keessa seene kana garee tokko argeemi yeroo keessa achi seenu kun garee biraan na seensisuu eegalee garee subscribe feeta garee maarroo feeta garee gittimitti na godhanii nama alama keessa na seensanii wallahi ji'a sadii keessatti subscribe kuma tokkoo fi wayii galee yeroo ji'a sadii moo lama keessa ji'a lama keessatti akkas galee sa'aatilleen 4,000 ni galfadhee koompitara qabaa yeroo sun koompitaraan fayyadamaa haala kanaanii jechuudha. Hordoftoota xiyyaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa barumsaa kanarraan gad dabalee isinii fidu tahaa viidiyoo kana like share subscribe gochuun jabboodhaaf maatii ta'a kan wal faana jiraannu kan wal deeggaru waan barbaadan ammoo warri haroo banattan jiraatan viidiyoo kanarraa dhuftanii keessan na dubbisuu dandeettanii lakkoofsa Telegram kiyyaa jala isinii kaa'aa yookaan immoo koomantii na barreessaa koomantii isin na barreessinaan koomantii jalatti isin arga waan ta'eef koomantii jalaan waan barbaadan waan isin qarqaaruu danda'ame waan tokko akkaataa viidiyoo itti godhan waa hedduu barbaachisaa barumsa kanallee ni barsiisa yeroo qabaadhe garuu yeroo hin qabu jechuun yeroolleen soomana waa hedduu waan ta'eef kanaaf malee viidiyoo
idii takkaataa itti godhan akkaataa tokko tokko waa hedduu isin keessaa isin tokko tokko waan beekurraa jechuun waan hin beekne silaa ganaa baradha waan ta'eef barumsarra jiraan nama simsim akka waan barumsa kutaa tokko lama sadii seenee amma kutaa 4 gaheetitti jechuudha. Waan akkas viidiyoo idiitii kana mokkorutti jirra mokkoraa isinin jedha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabbootu subscribe godha galatooma.